Maqaan kiyya kun simbootu jedhi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii alaamanni sa'aanam nagaa isiniin jedha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qabu isiniin jecha warroonni mootu hanga ammaa chaanala kiyya fara wataatan mootu subscribe gochuudhaan maatii simboo akka taatan kabajan isin gaafadha warroonni immoo dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eeddan isiniin jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa takka qabadhee dhufeetiin jira. Videoon kun maali yoo jettan jalqaba kaasaa hanga dhumaa ilaaluudhaan viidiyoo daqiiqaa muraasaati. Kanaaf hanga dhumaa ilaaluudhaan hubadhaa caafii xiqqoo isinitti hima. Egaa yaadni kiyyaa nama wayii irratti piraank hojjechuu heeda yuutubara hedduu jaalatamtuu fi kabajamtuu nama. Egaa yuutubaroota Oromoo hedduutu jira akka shamarranii jechuudha. Isaan keessaa nama hedduu takka wallaahi illee hedduu takka jaaladha hedduu takka kabaja. Ana qofa osoo hin taane uummanni hedduun nama beekuu fi nama jaalatudha. Kanaaf isirratti bilbilee yuutubaroota shamarranii keessaa isin jedheetiin jira. Isirratti bilbileetiin bakka ati jirtutti dhufee si waliin dalaguu barbaada. Maali akkas jedhaani maaltu akka uumamu hin beeku garuu bilbilee akkas jedhaan piraank irratti hojjedha. Mee akkam nasimatti immoo akkam dubbiin ka jedhuuf immoo haga dhumaatti tura ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Egaa laayikii sheerii qofa osoo hin taane yaada keessanillee barreessaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya yaada qofaa miti qeeqallee yoo qabaattan wanni badee yoo jiraate wanni sirraa yoo qabu yoo jiraate wanni hundaayyuu bakka saanduqa koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Egaa walumaan gara viidiyootti deemnaa itti bilbila jechuudha. Kallattii maal itti bilbila? Yoo na jala kaaste egaa piraankiin keenya itti fufaa yoo kaasuu baatellee walumaan laalla. Haga dhumaatti nooliin turaa isiniin jedha gara viidiyoo deemna. Itti bilbiluu fi yoo kaaste soo kaasuu baatte sajjumaan kan laallu ta'a. Nooliin turaa isiniin jedha. Kallattii maal itti bilbila? Immoo osoo hin taane yookaan wasaappii osoo hin taane. Yaamee jira akkuma argitan kana. Halo. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa Rozaye? Fayyaa kan keeti? Halo. Maa jirti akkam nagaa jirtaa? Fayyaa akkam Roza? Nagaa alhamdulillah kan bii? Fayyaadha wallaahi galata rabbi. Dalagaan maal fakkaata? Bareeda wallaahi galata rabbi. Qo'ee kan jedhu gara biyya keessanii isaan dhufee beektaa safara san jira yoo naannoo ka jiraattu akka nufuutu barbaada si bira dhufu barbaade. Angara manara san jira inturullee baadhu achi dhufee ture beekti tasa achi dhufee achi dhageemmuutu kalees biyya galuu kee argee jira. Achuma asitti garuu barbaadeetu hojii kana dukka asii waliin hojjetu barbaadeetu. Ati achi jirtaan garuu kalees viidiyoo irratti argee jira. Bakka hojii yuutuubii kana guyyaa lama sadii illee yoo ta'e si wajjin achi baadiyyaa keessa deddeemee daddalagee as deebi'a jedheeti. Rozaaya akkasiin jedha bar. Hojii yuutuubii kana yuutuubiin kun beektaa sitti mee miira duraallee ni beektaa waggaa tokko xixaaree jira garuu amma seera isaa guuttadha uumaan jedhu. Haa ta'u amma immoo naa kafaltii akkanaa jalqabu itti daddalaguu barbaada namoonni illee sheerii manaa godhanitti illee sheerii mogootaa garuu sheerii namaatiin hin ta'u nama yuutuubara gurguddaa biratti nama arguu wayyaa beekta. Yoo san sabskraayibii godhan. Amma manaaraa jira achitti dhuftee yoo na fuudhu dandeetti. Yoo na fuudhu yoo sitti tole jechuudha fedhii keeti. Garuu na fuudhuu qofa osoo hin taane waliin deddeemnee daddalagnaa fedhii kan keeti. Aartiidha kan intalli nama tokko baatee waan takka rakkisu waan illee dalaguu barbaada waan ta'eef anis deemuu fi
haguuganii fi xiqqishuu dalagee bakka wanni jechuun barbaada rakkoon hin jiru bakka dhufuudha. Durallee baay'ee jechuun isin hojii dalaguu barbaade Finfinnee keessa isin deemtanillee isin argachuu hin dandeenye. Durallee isin hojii dalaguu barbaade carraa isin waan gara biyyaa dhuftanis garuu isin argachuu hin dandeenye Finfinnee keessa isin deemtan jechuudha. Amma immoo eegati gara biyyaa dhufte achumatti yoo dhufe yoo jedheeti tariitii yoo karaa kanaan yaalee naa milkaa'e. Bakka rakkoo qabu wallahi wajjin ture jamaa rakkisanii maa hojiidhaan wanna kana wayii waan ajjiritti ati nyaattu wayii nyaadda waan nyaadda wayii ati nyaattaa kun barsiin kee miti waliin dalaguun bareedaa iyyuu nama maatii baay'atan. Wallahi namni osoo beekee akkas ta'e bareedaa wakka inshaallah waliin dalagna. Bakka sahara kam jira naanessa mannaharaa kam jirta akka mannaharaa lama harkaati. Ani maqaa isallee ho'i beekaa achuma nama bira tasa dhufee achi ta'uu kee beekee yennaa maaliif biraan gorra jedhe mannaharaa oliyyuun beeku garuu mannaharaa tokko jirra. Duuba isaanitti inni maayee rakkoon qabu bakka amma baay'ee qabadde fuudha rakkoon jiru. Qooyi bakka gaafadheetiin mirkaneeffadhee sitti mannaharaa maqaa isaa. Ishee gaafadhu bakka jiru. Ati baadiyyaa hin jirtu mannaharaa bira jechuun katamaa jirta. Naan baadiyyaa jiru magaalaa Israa'el. Ayee Roozaa hedduu galatoomi ulfaadhu. Mara kon qabu bakka gaafatu naayimi bakka choolfatu mara kon jiru amma gabboo deemaayyu. Bakka uumaa rakkisoyye achumaan si fuudhaa bakka. Ayee Roozaa umduraaf dhufuu qaba yaada qaba garuu adda dhufne yaada firaankii sirratti dalage. Firaankiin dhufiitiin na fuudhiin dalaga. Maal gaara firaankii keessallee beekuu baadhu yaa dhufuuf yaada qaba har'aaf garuu hin dhufne dhiifama. Maasoof daree kan dhufne naa dhufne maasoof waan amboo naraa miti miti wanna mee osoo waan biraallee jabeessee hordoftoota keetii maal mee waan naan bittaka geejjittati. Roozaayyee wallaahi hin beeka amala kan kee waan badaa akkas hin jenne hin beeka durumarraayyuu. Wallahi dhugumaan dhufuun ooltu jedheeti ni yaadamaa ni fira keessa namni yeroo takka takka namni wakiin dhufaami bakka dhufte jedhee yaadu jira wallahi lazi. Wallahi dhiifama dhufuu yaaduma qaba garuu ati fedhii qabaatti hadhaaf garuu hin dhufne inshaallah. Yoo rabbi jedhe gizee bira gizee. Kun qabu fedhiin barbaachisu kun kun dirqama miti wallahi yoo dhufanii waliin dalaganillee anillee onni jedhee waan iyyuu akka deemu xiqqishu waa dalagachuu barbaada waan ta'u kun waan miti fedhii barbaachisaati wanni godhu miti argu rakkuma rakkisu kun hojiidhaan wanni. Dalagama ta'ee fedhiidhaan jechuun fedhii ati hin qabaattu jechuu osoo hin taane ka dalagnu sunillee yoo fuula namaa kan habattu yoo ati fedhii keessa keetii ni jiraa mireen hubatta jedhee yaada yoo akkas qabaatte inshaallah ni dhufa. Har'aaf garuu dhufne dhiifama qaba. Firaankii yoo jedhan immoo akkasuma bireen beeka waa'ee firaankiin beekta sirriitti. Ayin beekta sirriitti beekta ummaa rakkoon qabu wallaa ummaa rakkisu gara waan dhufaa waan dhufte firaankiin seenii. Abshir bakka ayin dhufa maarra dhufuun. Isin immoo firaankii irra dagattanii ayillee waa beekaa miti garuu namni firaankii ilaaloo jedhan abboojo jedhu nagarreechu mani meeqoo jedheetu. Firaankii ilaala jedhanii uummanni garuu waan nama akkasii hojjetullee dhabeetuma jajadhise haadha sirratti haadha akka tasaasii argadhe galatoomi ulfaadhu bilbilallee kaastee na waliin haasa'uu kan keetiif illee. Rakkoon qabu jedhama rakkisuu ammas karaa hadaamaatu yookaan ijoollee hedduu amma kama muktaarfaallee kana biyyaa galaa jiranii nama hedduu dhufaa jira amma hadaamatti nama hedduu dalaga. Yuutuubiin ni guddataa mashaallah. Inshaallah. Naa inni dhufa Roozaa dhuguma siin jedha garuu yoo inni dhufa yoo hin dalagna jette guyyaa lama sadiin takka si bira bulee. Wallahi naziin takka takka hin qabu wallahi wanni rakkis takka illee hin jiru wallahi oon fayyattanii yaa qabaatte dhufu hin qabda wallahi. Yoo rabbi irraa jedhee dhufa yookaan immoo gizee as dhuftullee qubana qabaadhu Roozaayee. Amma ani beektii waan takka takka sirreessee waan jeesni ol jeesni ani ammoo hadaamaa gadeemu hadaamaa jechuun jira hin beekne rabbii kee daa godhu. Qilleessaa finfinnee irraa hadaamaan naataa. Inshallah ta'e rabbiiti wallahi wal argina yoo hin dhufan deetteekin karaan kun olima jiraan wallahi namoonni nuti. Inshallah yoo dhufellee dhufe yoo atillee gizee ol dhuftu ol argine inshallah gaafa rabbi jedhe ol argina ol faadhu galatoomi. Ashaayyee nafaan ishee Biraan dhiifama ka biraankii sitti fakkaate moo garuu akkam jedhanii dhumarratti. Seera yamani dalaguu beeyna malee waa'ee biraatti sana dagadhe iyyuu beekta. Amma dhumarratti biraankii taate moo hin taane jedhanii biree akkam biraankii si fakkaate moo dhugaa si fakkaate akkam akkam. Ana moo mana softee booda kootu na fuudhinaa jedhaa mana haaraa dhageessi ilaalee itti deebi'eetini si bilbileetini.
Akka jettan والله تاتي يجي برانكين تي تاتي جو gabaabbattullee taate kalaas wallahi dhiifamatti wada jira rakkoon qabu hordoftoota akka kabajamtoota eenyu misila maqaan wanti maqaan kiyya kun siimbootu jedhin dhiifamtuu fi dhiifama godhee jira seenaa subscribe godhaanis bira dhaabbaddaa isaanis hin jam akkas kaasin booteenna wallahi. egaa hordoftoota kiyyaa piraankiin ana dhaqabadhee isin dhufi kaan gammasan fakkaata akkuma argitan san jechuudha. Roozaan hedduu galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada maaliif bilbila yaalaa kaastee akkasumas piraankii irratti hojjedhe akkuma argitan sanii na waliin haasaa turte hedduu galatoomii ulfaadhu jechuun hin fedha. Itti aansee isinillee mootu viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Maaliif jennaan Roozaan tanaan durallee akkuma beektanii hedduu jajjabaadhu jettee jabeessaa turte hojii kanarratti. Egaa biyya keenya keessatti namni baratellee hojiin akkasuma miti. Karaa kanaan mee akka tasaa yoo hojii ta'e jenneeti isaanuma ilaallee isaan fakkeenya godhachuudhaan yaanillee akka kiyyatti kan hojii kana eegale. Kana hubachuudhaan isinillee yeroo hedduu na jajjabeessutti turtee sheerii godhaa turtee isinillee karaa isitiin gara kiyya warri dhuftan hedduu jirtanii hedduu galatoomaa isinin jedha. Ammallee immoo viidiyoo kana laayikii sheerii gochuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun yeroo biraa walitti deebinaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'aa horaa bulaa isiniin jedha. Hedduutu akka isin jaalladha isin kabajaa fayyaa naa turaa. Baay baay.